macaafa abboota firdii boqonnaa 11 lakkoofsa 8-10 akkaseedha. Maanguddoonni Giliyaadis Yiftaadhaan atin wajjin baatee warra Amoon akka loltuuf nu warra Giliyaad keessa jiraannu hundumaa irrattis dura buutuu akka taatuuf gara kee dhufne jedhan. Yiftaan immoo maanguddoota Giliyaadiin warra Amoon loluudhaaf biyyatti yoo na deebiftan Waaqayyo harka koo keessa yoo isaan buuse dhugumaanan dura buutuu keessa nan ta'aree jedhe. Yommus isaan deebisanii akkuma tamma dubbatte gochuuf akka jirru Waaqayyo nuuf si gidduutti dhuga baatuu haa ta'u jedhanii. Ameen. Warri si ari'atan rakkatanii si barbaadu jedheen dubbadha. Akkam ta'ani? Waaqayyo rakkisee sitti fida. Qabaame nama simbira amma waajjira keessatti namni ari'atamaadha. Hawaasa keessatti namni ari'atamaadha. Mana barumsaa keessatti namni ari'atamaadha. Haalli si ari'atu rakkatee si bira dhufa. Jedhatti nama simbira jabeessaati ari'ataan kee jedhaani. Rakkatee si bira dhufa jedhaani. Jedhatti kutaa kana keessatti Yiftaa nama jedhamu tokkotu jira. Yiftaan kuni loltuu jabaadha. Loltuu jabaadha. Jabinni mucaan kun qabu waraana irratti jabaadha. Garuu gadi siqxanii gaafa ilaaltan lakkoofsa tokkorraa kaastanii gaafa ilaaltanii dubartii ejjituu irraa dhalatee jedha. Yiftaa ilmi Giliyaad. Achumaanii haati manaa Giliyaadii isheen sirriini Giliyaadiif ilmaan deesseedha. Ilmaan deesseetu ilmaan ishee gurguddatanii ga'an. Gaafa ga'anii jedhan Yiftaatti galagalanii siin haati keenya siin deenye dhaala nu biraan argattuuti jedhanii ari'anii of gidduudhaa baasan. Sababa garaa haadha keenyatu siin deenye jedhaniitu ari'anii of gidduudhaa baasan. Baay'ee loltuu cimaadha. Loltuu cimaadha. Garuu dubartii ejjiturraa waan dhalateef obboloota isaa gidduutti kan inni ittiin ilaalame infararitiidha. Gadaantummaa ture. Ati haadha keenyarraa waan hin dhalanneef jechi jettu sun dudduuba ishee kan jirtu utuu isin ta'e istimeet gochuun isin rakkisu. Namni fooni waa huuba garaa garaa funaaneetu achi gadi nama dhiiba waan ta'eef. Wanti Yiftaa irratti dubbatame ishii kana duwwaa ta'uu dhiisuu mala jechuufan jedhe. Namni gaafa madaa keetti bubuutti ka'u hamma foon colchee si dhiigsutti qofaayyuutu hin taane hamma gogaa keessatti quncisee foon sitti fixutti. Ejjiturraa dhalatte jechuun isaaniiyyuu hin hafu. Garuu namni kan dhalatu as bu'aa hin itti yaadeen dhalatu nami. Namni gaafa dhalatu an dubartii paastarii tokko irraan dhaladha. Dubartii mootii irraan dhaladha. Dubartii Paakistaan irraan dhaladha. Dubartii Chaayinaa irraan dhaladha jedhee namni dhalatu jira. Saganteesseen dhalatu namni lafootti of arga malee hunduu. Mucaan kuni itti yaadee dubartii ejjitu yookaas qulqullina ishee hin eegganne kanarraan dhaladha jedhee hin dhalan. Propozaala mataasaa wixinessee miti kan inni dhalate. Garuu dhalachuun sagantaa Waaqayyooti. Akeeka Waaqayyooti. Namni haadha hiyyeessaa tokko irraa dhalates namni mana sooressaatti dhalates is the same. Wanti garaagartummaan hin jiru. Sababni isaa iyyuu dhalachuu keenya keessaa kan harka qabu isa nu uumedha malee kana nuti ofii keenya akkas of godhate miti. This is not man made. Kun kireeshinii mataa keenyaa miti. Egzaabiheer hin qinnaa'u. Sagantaa Waaqayyoo garuu namni utuu hin beekin qubatti kaa'ee waa meeqaan orfa. Si nama sagantaadhaan dhufe warri waa meeqa sitti kaa'anii asiif achi madaa kee babal'isuu barbaadan har'a Waaqayyo rakkisee sitti fida. Harka keessa raasaati ani nama Waaqayyooti jedha. Kan akka Waaqayyoo namni ol ilaalu salphataa miti. Yeroo tokko tokko nama si cina hiriiree lakkaa'atta taanaan humna kee lakkaa'atta taanaan dandeettii kee lakkaa'atta taanaan innati yaadduyyuu kaansilii si jalaata. Garuu wanti ati himattu hundisaa Waaqayyootti luucaa yoo ta'e maqaa Waaqayyoo qofatti hirkatama yoo ta'e
warri si ganan yoo heddatan iyyuu, warri gasi cabsan yoo heddatan iyyuu, warri nama nyaatan yoo si kabbaban iyyuu, warri nama balleessan yoo sitti naanna'an iyyuu, karaan jireenyaa siifachuma keessa jira. Eenyu namni amanu olu taali jeeratu gara koo dhufaa jedhee. Ilaame warri akka waan ati wayituun gallee naannoo wiiknesii kee, naannoo dadhabbii kee, naannoo fooltii kee funaananii ulaagaatti hin gatamuu kee godhanii barreessame barana karaa biraa naanna'anii dhufu. Mee gara koo dhufu jedha iyyaati. Akkan jedhe isa ittiin kasasamtee kabajamtan jedhean. Mandarraba jitan keebilati raadiya. Gubaay gara keessa nama nami wayituun galtu jedhee waa'ee kee jala sarare. Waaqayyo garuu naannessee gurguddoota mana keetti fidaa jira. Waaqayyo beektota mana keetti fidaa jira. Balbala siinoodaniin dhufanii nagaa si gaafatu. Walutaali ameen jedhi ameen. Hendaji nama kempaaradiya. Waaqayyo barana gaaddidduu keeyyuu hin safeeffachiisa. Lemaan ihuun eenyuuf haa ta'u ergaa'uun, eenyuuf haa ta'u karaatti darbiteerra fiteensa nagaatu rooba. Siif haa ta'u fuudhina harkaa. Manda jeenasiya riibenda bajeena mootiin baradin. Waaqayyo gubaa'ii gara keessaa nama 7 barcuma dhaabaa jedhe. Eenyuuf haa dhaabatu? Eenyuuf haa dhaabatu? Warri si kiyyeessaa turan dhufanii karaa si gaafatu. Walutaaliin harkaa fuudhi ameen ameen. Kan akka Waaqayyo, kan akka Waaqayyo, kan akka Waaqayyo dhugaadha. Believe him. Nami akkati tumamte ko sagantaa Waaqayyootu nami karaa argite maakuma sitti kee. Maasii horfiti dhalli nama. Biyyi lafaa maasii horfa. Inni harka sirra qabu jira. Inni gara kee ta'u jira. Inni mucaa kooti jedhee harka sirra qabu jira. Ati haadha keenyarraa hin dhalanneen kun arraba yiftaa garaftee turte. Holqaas harka kee lamaan argaan argaa fuudhi. Yesus kan akka kee kaleessa sin turre har'a sin jiru. Bori sin nu fadhamee karaan eegamu. Ilaamee Waaqayyo warra karaa malee sitti galte furmaata akkati taatuuf eeyyama isaa sii kenneera. Mee olutaaliin rakkatanii na bira dhufu hediyee rakkataniin. Ambaradii sembaradii. Ilaa gubaa'ii gara keessaa namoonni sabaaf waldaa biyyaa furmaata ta'an namni 24 dibamanii ka'u ganama gana. Ela raba di sampeeradia di kempar dabaji nama keeti roodai. Elo di yaman kee raba gasia. Yeroo haalli gadi namatti jigu waan fira qaban namatti hin fakkaatu. Yeroo waan dubbii arrabarraa nama qooru waan garatti ba'an qabanii namatti hin fakkaatu. Yeroo wanti hundumtuu gadi namatti dhufu waan dubbatan nama wallaalchisu karaa baaftee waan namatti fakkaata. Garuu firri nama kabachiisu jira. Inni iddoo nama laatu Yesus jira. Yesus jira. Daaseen paarade. Abidda wayitu samiirraa roobaan arge. Abiddatu rooba samiirra. Abiddatu rooba samiirra. Abiddatu rooba samiirra. Waan gaariin si harka jira hin gatamtu yee. Arrabni dijallootaa dhaanee sin kuffisu. Arrabni biyya lafaa dhaanee sin kuffisu. Olutaalin harka ameen ameen. Meda semparadina radalaba duna jenamo sempar dabagati radia. Biyyaan gadhiifne abbaan keenya. Biyyaa hin deemne abbaan keenya. Biyyaa hin godaanne furiin keenya. Inni gaaddisa warra dadhabootaati. Inni gaaddisa warra firan qabneeti. Inni gaaddisa warra xabaqaan qabneeti. Ketaame. Al tokko qaawwa namni sirratti dubbisee quba ittiin sitti qabu suni qabxii Waaqayyoo ittiin jiruu kee borii hojjetu ta'a. Har'a qaawwa malee boru galata. Har'a ceephoodha malee boru ulfina. Har'a caba malee boru kabaja. Kee waan boriin na gammachiisaa jira. Boriin koo hin abdatama jedhame. Namni rakkistuudha.
amma haadha irraa dhalataniin ceephamuun ikkoo an maleedha. Aliif namni jaallatee haadha akkasiirraan dhalatu waan ta'eef haadha abbaa manaa hin qabne irraan dhalatu. Dogoggorichi yoo ta'e badii sanaa kan fudhatu haadha. Ilmi dhalate maal balleesse? Mindin ነው ጥፋቱ? Dubartiif dhiirri wal bira geenyaan fertilization uumama. Hin dhalate. Maal balleesse amma ilmi maaf isa haati dogoggorteen ceephaama? Lamdin ነው. Garuu Waaqayyo moo beekaadha mitiiree? Karaa laafinni kee odeeffamu baay'ee yoo jiraate cimina tokko si keessa gaa. Waaqayyo gatee sin gatu. Karattiin si kasasan baay'ee yoo qabaatte karattiin si kabajan hin dhabdu. Karri na kasasan jedhame. Yoo baay'ate jedha. Karri tokko ittiin na kabajan jira jedha. Mee namni kadhattaman. Karaa baay'ee salphina himattoo ta'e karaa tokko kabajamtu. Innis karri guddichi Waaqayyoodha. Amalli namaa akkasi. Inni jarjaraadha, inni maaloodha, inni barumsa isaati akkasidha, inni dippiloomiidha, inni tiitaayiidha, inni birriin qabu, waama garaa garaatiin leetii nama gooti lafti kun. Yiftaan garuu loltuu jabaa waan ta'eef gaafa jarri ari'atanii of gidduudhaa isa baasan innoo baqateetu biyya biraatti sokke. Ijoollee kana biran teenye. Baqatee sokke. Lafa baqaa sanatti iyyuu warri waa'ee hin baafne itti dachaaneedha macaafi. Namni borii ishee mootuu taatu bee harri ishee gadumatti cooba beekamaadha. Namni wanti gayaa jajjabaadhee bayeetu jettu waan biraan gastitti coobu yoo jiraate gammadetti. Waa tokko keessaa si himataa baafachuuf jedhu waa dhufee si rukuta taanaan gammadi. Borii kee mootuudha. Ameen. Moo'ichatti lafti bariiti. Na ilaali ma jajjabaa doo ifan jedhe. Na ilaali jajjabaa sagalee na kee haa ba'u kana bishaanitti dhudheetu bara geriyyoo wana kolfaanatti deebita. Yiftaan isa jara kana baqate maleeyyuu isa jara kana irraa fagaate maleeyyuu achittuu warra waa'een baafnetitti dachaa'edha macaafi. Mata duree gadi isa dha'utitti deddeebi'e. Amoontu Israa'eliin loluudhaaf ka'e. Gaafa ilaalan lolli kun hin injifatamu. Yiftaan sila maal ture hin jedhe. Loltuu jabaa turedha. Itti yaadan waan humna isaanii gararraa gaafa ta'u Giliyaadi jaarsolii biyyaa gara Yiftaatti akka ergatu godhe. Amma maaltu ta'e? Maaltu dhalate? Rakkina ari'atamaan ittiin gara biyya keetti ari'atame keeyaati achas ittiin deebi'u dhalate. Waaqayyo waa biqilcheesii waamti isaan jedhe man. Siin galliyaa. Elaa mata duree baay'oolii wal tumsan isgoo maarinaa Kiristoos malee waayyuu waan tokko falan qabu amma jaarsoliin biyyaa gurguddoon gugguufanii kottuu nu bira gahiima deebii bannaa isa jedhan miti. Nu hooggani isa jedhan malee. Waaqayyo hojiitti sii gallaani karaa boroodhaan balbalaan ati eeddu ta'uu dhiisuu danda'a. Lafa jala qotee lixuu danda'a. Qilleensa keessaan gaditti dhufuu danda'a. Karaa inni galee borobboruun beektu ati. Kasa darka kee warri waaqa wajjin sochoostan harkaa fudhadhaa. Warri waaqa wajjin deemtan baran akkasumatti sii loluusaa gurri kee dhaga'ee ijji kee haa argu. Gaafa lolli amoonotaa Israa'elootatti ka'u hirraafamanii hin jeeqaman. Yiftaan akka dhufu taasifame. Kana booda maanguddoota biyyaa wal guuree gara eenyu? Gara Yiftaatti. Gara Yiftaatti. Kutaa sana amma dubbiseedha. Gara Yiftaatti qajeelan. Ilaali. Isaan lakkoofsa 8 irraa kaasaatti dubbifadhaa. Biyya inni itti baqate dhaqaniitu kottuu ajajaa waraanaa nuu ta'e jedhani. Inni shorti gabaabseen dubbadha. Nu dura bu'iiti nu ajaji. Noo biyya keenyaaf fala kan ta'u sumadha jenne.
nu dura bu'ii nu hooggani waraana keenya ajaji jedhan. Haali isinii kaleessaa of gidduudhaan hin baafnee jedha Yiftaan. Garaadhaa galagalte gaa. Akkamitti baasan of gidduudhaa? Yaa ilma dubartii ejjituu jedhanii baasan. Ilma haadha keenya irraa hin dhalannedha jedhanii gad darbatan. Har'a gaafa naasuun biyyatti dhufu barbaadan malee. Mucaan irra isaan dhaqanii miillatti kufaa jiran isuma kaleessa ejjituu irraa dhalatte ittiin jedhamedha. Isuma kaleessaati dubartii kan biraarraa dhalatte haati keenya isin beektu ittiin jedhamedha. Har'a garuu gaafa rakkoon isaa raasu dhaqanii itti kufan. Waaqayyo mata akkas godha abbeedhis. Ati humna hin qabottayi, ati fira hin qabottayi, ati lafa naqu hin qabottayi. Waaqayyo waan xaggodhedhuma hoomaa sitti dachaase. Namoonni baay'een ija keessa akkasii buufatan godha. Nama sadii yoon argate ameen jedha ayyaati. Dhugaadha. Akkitti Waaqayyo waltajjii kan kee taasisu hin beektu ati. Yeroo baay'ee tekniikii an fayyadamu kan zimbiyyee keessa kootti Waaqayyoon hin dhaggeeffadha. Yoo Waaqayyo deemee nan deema. Taayi nan ta'a. Kayin namaa na kaasee hin beeku. Taayin namaa na teessisee immoo hin beeku. Waaqayyo deemee naan teessisaa yoo baay'ate iyyuu anisuma deemu. Waaqayyo jiraadduudhaan jedhera ta'a ajjeesaa gidduu akka hin jiraaddu beeka. Namni awutoritii Waaqayyootti fayyadamu yoomiyyuu kasaraa miti, yoomiyyuu kufaa miti. Yiftaa arrabuma ittiin waa jedhanii naqanii maaloo gooftaa kun irra bu'ee jedhanii. Waaqayyotu mee mata duree ati ittiin ceephaamtu sammuu ari'ataa kee keessaa gateetu mata duree ittiin si rukutaa turan irraanfataniitu isa isaan rukuteen dhufanii si kadhatu. Falligaa yeroo si harka jira. Akka Waaqa si geggeessetti bushitaan jedhe. Akka Waaqa si ajajetti waajjiricha situ hoogganaan jedhe. Biyyicha situ hoogganaan jedhe. Waldicha situ geggeessaan jedhe. Safaricha situ geggeessaan jedhe. Harka keessan natti kennadhaa qulfii wayii harka keessan kenna. Ilaa harkaa fuudhii deemi. Dhaqi gurguddoonni falasii haa gaafatan. Beektonni falasii haa gaafatan. Warri karaa garaa naman taatu siin jedhan dhufanii waa buddeen si harkaa nyaatan. Natti qabi fuudhi qulfii kana harkaa hoo dhaqiitii xinnaa guddaadhaaf isa furtuu ta'i. Isa furmaata kennu ta'i. Isa fala kennu ta'i. Xinnaa guddaan lafa kee ayyaafatamanii. Lafatti ari'atanii barbaaduu dhaqan. Lafatti darbatanii fuuchuu dhaqan. Yoo gaffa geessanis tiraanspoortii isaanumatu fixe. Silas isaanumatu ari'atee amma isaaf fide. Geessanii masi fidu malee waa usin godhan. Hin dhageenyaa go. Ila ganna buusaa jiru ta'eeti. Na cabsaa jiru daldaala na godhaa jiru ta'e isaanuma gaggeessanii ol si deebisuun malee waa uwwitti. Geessanii masi deebisuu eessa usin naqatan. Eeyyamata ergamu. Ufuma geejiba isaanii wacii isaanii hundumaa fixu malee ati dhaqxe deebi'aa na'u. Dhaqxe cabaa hidellem. Mee an dhaqeeman deebi'aa hidhaa.